fulbaana 9 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana sanitti himna oduu waliin hidhaan haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramee har'a eebbifameera. Hidhaan haaromsa Itoophiyaa guddicha jedhamuun beekamu kan laga Murmur irratti waggaa 14f ijaaramaa ture har'a ifatti eebbifameera. Eebba sana irratti qondaaltota mootummaa federaalaa kan naannolee biyyoota alaarraa kan affeeraman bakka argamanitti bifa ho'aadhaan kan eebbifame. Sirna sana irratti pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto, kan Somaaliyaa Sheikh Mohammed Hassan, kan Sudaan Kibbaa Salva Kiir, Mataan Igad, pirezidaantii Komishinii Gamtaa Afrikaa, muummee ministeera Barbados kan Istuwaanaa, hoogganaa ECA alaarraa warra sirna sana irratti argamanidha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed sirna sana wayita banan uummata biyya kanaaf michoota Itoophiyaa warra hidha sana ijaaree fi hooggane hunda isaanii baga gammaddan jechuun galateeffataniiru. Itti fufuunis laga Murmur hidhuun akka waan hin danda'amnee fi abjuutti warri fudhatan turaniiru erga jedhanii booda hin ta'u hin danda'amu kan jedhamu akka danda'amu Itoophiyaan agarsiifteetti. Kun Afrikaanotaaf injifannoo Adwaa isa lammaffaatti lakkoofnaa jechuun ibsaniiru. Faayidaa guddina diinagdee biyyaaf hidhaan sun qabu erga ibsanii booda biyyoota ollaafillee abdii akka ta'etti himan. Waliin fayyadamnee waliin guddanna kan jedhan Abiy Ahmed biyyoota gar jala jiraniif bishaan bicuun isin jalaa hir'atu akka hin jiraanneef fedhii biyya kanaas akka hin taane nuuf beekaa jedhaniiru. Guddinni keessan kan keenya waan ta'eef hagii argataa turtan homaa hin hir'atu jedhaniiru. Boodarra immoo bara dhufu keessa dhiyootti hojii misoomaaf kan oolu Itoophiyaan niwukileera gabbisuu akka eegaltudha kan beeksisan. Kana malees warshaan xaa'oo, gaazii fi boba'aas waluma galatti pirojektoonni biiliyoona 30 baasan hojjetamuuf mootummaan kiyya karoora qabateera jechuun ibsaniiru. Erga eebba sanarratti keessummaa kabajaa kan turan William Rutoon dhaamsa baga gammaddanii erga dabarsanii booda biyyi isaanii annisaa hidhaa sanarraa fayyadamtuu akka taate dhugaa ba'aniiru. Biyyoota kaaniifis fakkeenya guddaadha jedhameera. Bitootessa 24 bara 2003 akka lakkoofsa Giiziitti kan ijaarsi isaa jalqabe har'a qaammee 4 bara 2017 xumuramee hidhaan laga Murmur waliigalatti bishaan meetir kiubii biiliyoona 74 kan qabatuu fi humna elektirikaa meegaawaattii 5150 kan maddisiisuu danda'udha jedhameera. Ijaarsa sana akka sadarkaa kana ga'uuf qooda guddaa ba'aniiru kan jedhaman hoogganaa fi manaajara hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horoo, itti aanaa isaanii Injiinar Efreem Waldakidaan, akkasumas hojii gaggeessaa opereeshinii Injiinar Kamaal Hayimadii fi qindeessaa ijaarsa hidhichaa obbo Balaachoo Kaasaaf badhaasni nishaanii kabajaa kennameeraaf. Torban darbe keessa ministeeronni dhimmoota alaa kan Sudaanii fi Masrii ibsa waloon baasaniin Itoophiyaan waliigaltee keenya malee hidhaa laga Murmur xumuruushee seera dhimma yaa'iinsa bishaanii idil addunyaa waan cabsudha jedhanii mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisa kennuun isaanii kan yaadatamudha. ኢትዮጵያን ከማቅናት ውጭ ያለው ሁሉም ሐሳብ የኖርንበት የከሰርንበት የሞትንበት ስለሆነ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ በጋራ ቆመን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እንድናደርግ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ይህ የማይሳካ ለይመስላቸው ለቅርብ ለሩቅ ጠላቶቻችን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን የማይሞት ስም እንጂ የማይሞት አካል የለንም። አካላችን ሞቶ የማይሞት ስም ለማስቀረት የማይሞት አሻራ ለማኖር የምንተጋ ህዝቦች ስለሆን ከኛ ጋር መጋጨት ሳይሆን መስማማት ብቻ ነው የሚያዋጣው። ምክንያቱም በሺህ ዘመናት የሞከሩን አንዴም አልተሳካላቸውም። በሺህ ዘመን ያላሳካነውን ደግሞ እንደምታዩት አቁመነዋል። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ብልጽግና እውን መሆኑን ኢትዮጵያ ዳግም አድዋን ደጋግማ ለጥቁር ህዝቦች ማሳየቷ አይቀሬ ስለሆነ መላው የጥቁር ህዝብ በትብብር በጋራ ከልመና ወጥቶ ለመበልጸግ በአንድ ላይ እንድንቆም በወንድማዊ ፍቅር ጥሪዬን እያቀረብኩ አክብራችሁን እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ላቅ ያለ ክብርና ምስጋና እንዳላት በድጋሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። መጪው ዘመን ብሩህ ነው። መጪ ዘመን ብዙ ስራ አለን። በጋራ በትብብር አብረን ወደፊት እንድንቀጥል ጥሪዬን አቀርባለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
Poolisiin Tigraay faddaaltota nama seeraan ala daddabarsuuf yaalan jedhe to'achuu beeksise. Poolisiin godina kibba bahaa Tigraay faddaaltota seeraan ala namoota 37 daa'ima 13 dabalatee karaa aanaa Indartaa daddabarsuudhaaf yaalii taasisan to'annoo jala oolchuu ibse. Otoo shakkamtoonni kun garee namoota dargaggootaa daa'immanii fi dubartoota of keessatti qabate naannoo Tigraay keessaa gara Saawud Arabiyaa geessuuf yaalaa jiranii fulbaana 4 bara 2025 waaree booda naannoo sa'a 10 walakkaatti qabuu poolisiin hime. Shakkamtoonni kun buufata sakatta'insa Miilaazaatti dhaabbachuu didanii fiiguuf yaalan humnootni nageenyaa bakkichatti bobba'an dhukaasa banuun golollee konkolaataa isaanii rukutuu akka dhaaban taasifameera jedha poolisiin. Ajajaan poolisii godina kibba bahaa Tigraay Abrahaam Waradaa fi ajajaan ittaanaa poolisii aanaa Sabdartaa Inspektar Gabra Maariyaam Gabra Maskal qorannoon taasifamaa jiraachuu fi yakka kana keessatti kan hirmaatan seeraaf akka dhiyeessan miidiyaa naannichaatti himan. Hanqinni wabii nyaataa dhabamuun hojii fi rakkoo nageenya naannichaa keessatti hammaataa dhufeef dargaggootni naannoo Tigraay gara Jibuutii fi galoo galaana Edenitti baqachuuf filachaa jiru. Oduu keenya ittaanuun galaana diimaa keessatti keebiliin adda cituun tajaajilli intarneetii gufate. Dhaabbanni teekinooloojii Maayikiroosoft tajaajilli kennaa ture abboota gamtoomanii fi biyyoota Eeshiyaa muraasa keessatti guyyoota lamaan darban kana keessa adda citee akka ture beeksise. Bahaa giddugaleessaatti saffisni intarneetii irrachuun tajaajilli giddugala odeeffannoo dhaabbatichaa akka harkifatu taasise. Waraana Israa'el Gaazaatti taasistuun walqabatee kan qeeqamu Maayikiroosoft miidhaan keebilii galaana jala awwaalaman irraa qaqqabe maal akka ta'e ifatti hin ibsamne. Garuu karaa tajaajilli intarneetii kun daddarbu gara biraatti geeddaruu ibse. Keebiliin galaana jala awwaalame kun odeeffannoo ardiilee gidduutti daddabarsuun tajaajila kenna. Kanaaf tajaajilli intarneetaaf bu'uuradha. Sanbata darbe dhaabbanni Maayikiroosoft akka beeksisetti keebiliin intarneetii galaana diimaa keessatti cituun isaatiin tajaajilli intarneetii harkifachuu mala jedheera. Tajaajila intarneetii addunyaa kan hordofu NetBlock keebiliin galaana diimaa adda cituu isaatiin Hindii fi Paakistaan dabalatee biyyoota baay'ee keessatti tajaajilli intarneetii adda cituu ibseera. Oduu keenya xumuraatiin ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataanaa'uun jiraattonni Gaazaa amma akka bahan akeekkachiisan. Muummichi ministeeraa Faalistiinotaa Gaazaa keessa jiraniif akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Yeroo ammaa waraanni Israa'el aleellaa lafarraa raawwachuuf qophaa'aa jira jedhan. Yaadni Naataanaa'uu kun kan dubbatan erga Komishinarri olaanaan mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk Israa'el ajjechaa jumlaa raawwachuu fi itti yaaddee gargaarsa namoomaa dhorkuu ishee balaaleffatanii booda. Volker Turk ibsa kaleessa baasaniin Israa'el yakka waraanaa raawwachuu ishee himaniiru. Turkiyyeen gaagaamni Gaazaa keessatti ga'e qalbi jechuun ibsite. Israa'el mana murtii haqaa idil addunyaa duratti deebii kennuu qabdi jetti. Dubbii himaan Faalistiin Mohammad Basal Israa'el itti yaaddee gamoo mana jireenyaa naannoo mooraa buqqaatotaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffattee jechuun himataniiru. Daawwattoota keenya oduu keenya irraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.